أليكس تاية اللي هو بالبلي أليكس تاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. منا أستاذ أبو موازي لايفي رجرا أيه. مي ريفوغا كولين جنتي دكيتي نبردنا نجتي إيغو بتبود اللي وانو برستي قبدا مي نمه هدو سيداغيا نما دي بطر باولي سيداغيا Dole. مي نمني خينيو كونفيوستي وان بريس خينيو عبدي رقاسا تي نموني هدو وانا دادا بريسا جرنا کرتے جرتا إيه. مي قباب سيو بليس خينيو مالتو مدتي كريتي جانا کرتے تي مالتو مدتي مالتي منو مدباسي Buleessi keenya abdiin rabbi isaa fi'u. Eenyu? Injiriin dhagaa? سيداغيا أستاذ أبو موازي سيداغيا Wanta gartee sooshaal miidiyaa irratti haasawni tannaa so innis ni jirti. So miidhamu gariin kanuma zeetiidha. Ustaaf Faraanis nu himani. Kaan waan itti haati irra geesse kaan achumaan dubbatan inshallah. أوكي أيه Maal keessa jiraa qofa nu himu. Ayya Abummaa assalamu alaikum. Jalqaba irratti hundi keessan akkam jirtanii? Dhimmichi dhimma amantiidhaan wal qabatu miti walumaa galatti. Faraanis akkasuma jedhe inshallah. Dhimmichi dhimma dhuunfaati manuma keessa bakka isa kaan immoo booda gaafa qulqullaa'u dubbannaa. Ammatti abdii miidhameeraa Eewa. miidhamee na yaalaa jira. Namoonni as jirtan gaafachuu dandeessu. Kaan immoo waan inni irra jirus iyyaafadhaa. Namoonni keenya immoo miira ربي نوفا فيسو أمتي نفايا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ربي أفيسو. إيه سلام. لبونو برارامي الحمد لله. الحمد لله gogaan waa takka gogaan kun waa takka naati ni deebi akuni waa hedduu namni lubbuu isaatu kan nu jiraatiiti ni ammallee kan nuudhaaf qophii tattaa'u jirra akkas wallahi hiree akkasiisan argachuun beektaa wallahi amma viidiyoo tokko poosti godhee wallahi ammatti illee dubbachuun barbaadu maan du'in maa afaan itti hin naqamin maa oo namni keenya dilanuma diinummaa qaba والله أنا ما جاي. anyways والله ربنا جاي هقولوني فيا إن شاء الله. الدنيا جاي بقى خير ربنا في ده. يا رمضان أبصر ربنا قرتي وان دي ما جلون ده وربنا خيري قده. always we ربنا victorious ربنا ما بيها قرتي وان يقول إنجفاتو. ربي على فستنيا ساكا ساعتيس إن باتي إن شاء الله إن دفتي فما بقدر دفو جرتين دفتي سير هذا رب دي خونيس إن شاء الله. سوتا دي ما جرى خيرنا إن شاء الله اسمين جرجرنا. بكم على كامني وان كان ده لقي إنه دوبان ده لقي تفكر متنا قفا سنة ما شاء الله يا بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كالي تايا كالي تاليا دين سيوا تايا لدون. Ayyee qaalii dubbadhu nan dubbaddaa jettee dubbadhu gaa kun dirreen kun fardi kunooti dubbadhu waan dubbachuu jettu. بس أنا سلامة قرأوا في أبو معاذ دبزوا بربادي بس سلامة بربي. الله أكبر. أنا نرجع نين دبلا تجت إنسان سير كالين. جلك أنا لا. جلك أنا والبازي بيكا. أكسي. dubbadhu amma kun dubbadhu rakkoo wal Asa yang kafe aja sagantaa sih kan nasi budise ini asota ركوين كبو أني ناساسي. oke بس رقدان قالوا سلامة بربي قرأي مانا. ayo waalaikumsalam warahmatullah sejerta سعودي جرا rabbi وين سعودي بالرياض. رياض rabbi سياتي سويه أنكم تكجيرت تطر يا أما. ترى ترباني مو باتي ده مو وقع وقاشن جاي. وقوت ترت ما شاء الله ما شاء الله ورا دريمي تيجي أما اللي جرات كم ربي سجرات سنة قام فيان
آمين arda رب keessa العالمين. ganda rukutamu isaaniis rabbi nagaa si haa baasume isin gubbaa deemaa bar إيه دوني ما هندف نجا بوسو. maatiin teetoo nagaa qabdi نجا كمان الحمد لله رب العالمين. okay Amin okay check I'll talk to you in private inshallah don't worry وأني وجاسة خليفة وجه إن شاء الله أبشر أمين يبا Alex taayee tokko fa'aa يا achitti ergee Alex taayee tokko fa'aa laalanii إيه turanii keessaan naa barreessan yaani illee dawwalee laale. Maamee naa barreessi karaa keessaatiin naa barreessi laalutti hin jiraa. يا Waan biraa godhuu qabne waan akkana tana ni goona. Tan biraa isiniif إن diigna. شاء الله Tan biraa ينفيد tan akkana ينفيد tana ni goona inshaallah. يلا ما إن شاء الله أبشروا ثاني إن كنت مش عندهم قسمت قافي وين سي قافة رجالي إن قلت السلام عليكم كان ما بري لا أتاكو ماتو ما أنا ما نجيو تمت تاني بر دفتني باسنا عادي بتو أنا نوت يا راور إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikum ورحمة الله salaam wa وبركاته rahmatullahi wa barakatuh. جرتو نغما كم أستاذ نغما سن خليفو علي عبد الحكيم نقال الحمد لله عندي كيس سنة. ما لجرتان عليكم السلام ورحمة الله whatever وبركاته. happens وأنا ما ربي رادفته بقى جراتني شفاء كيس إن شاء الله أما لا جارنتي شفاء من على تكو جرا أما ربي وانجرو أقول إن شاء الله لا جرا ربي أفيس دعاء ما قد أفي إن شاء الله. yes كيس don't worry keep it to yourself سمبودا أتاك إن شاء يا الله digital media literacy وانجرا تكو جرا. إيه كيس we don't spread anything without no أتاك clarification. أسرع وان Yeah, that's إنجان it. يا أتاك ناسون we will keep it that way ورمان تيرو سنمان private اللي فدا إن شاء الله وأقولوا في financial وان غرغر مالي وان تكون أيه كريستيان نجرو جاتي كنا Yes. Jira. إنده إيه رفتي Like Ravni. you still working overnight No. Just I'm my home, but I'm reading a little bit. oh you going to work now No, just I'm home. oh welcome back go to bed bro I'm in private. Sato ko wala ka tera ver. nambe Korum sato kon kaba mo fit entre. barite bro mal barite amates anga kana tai Asmana bari si sala kama. adu maskota anga de ani dawiti ranin lufte adu lufte barite dana anjali good morning nanji ani buna fit emal gore sine ga makana tai jidi yona kana qube undar gitelal arra buna dugetin akanta umbe zoom out godu dandeesi jidi akana Inda dabaline garra du dandayo jaba. Wallahi buna dhugeetiin anis akkasii akka paaswoordii irraanfadhee bira taa'u jira kunoo. gurbaa tokko jira ganda keenya gurbaa tokko jira yoo jimaa kana maqame buna kana dure arreeda isaa osoo gama kana guuruu fixee barfirra Embukisa. hin buqqisa Amala bar namni kun ustaada namni kun amala adda addaa qaba bar namni kun Habiti adda qaba warna. amma namni tokko amma namni hatta maastikaa lanfachuullee man taane waan takka tan barbaadu qaba jireenya isaa keessatti waan takka tan teenshiina isaaf jala dhoofatu. aboo nama dalagaarra maastikaa inna nama dalagaarra beete maantisaa bitatu jira bar aboo taa'e maaliif ayya gaas station drive godhee dhaqaa bar diyaaf chewing gum jaa bar Waan hidhalal amma warri sijaaraa dhuguus warri jimaa qamahuus warri hatta farshoollee waan tana amala isaa tokko badaa tokko jala dhoifatanii jira amala waan isaan aarsu haa ta'u waan isaan keessa rakkatan rakkoo bizootii keessa jiran haa ta'u waan keessa dhoifatan waan achi jala dhoifatan barbaadu ammaani oguu waa dhoifachuu barbaadu amma wanni keessa guna qabde amala kiyyarraa wanni keessa guna qabde maaliin godhani beektaa bilbila lafa kaayetumaan daqiiqaa 5 keessatti rafa daqiiqaa 5 keessatti bargaa kan dhuguu normaalaa daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 qaciisee zaata qaciisee hirribni nan qabu hoguu waan akkasii keessa jiru uffannaan bilbila lafa keenyaan hirriba kute hoguun kee normaalitti hin qabu. waaw suusiin diyyata kafaan taaddaati namatti inni malee
namatti inni mo'annu. Kennaa afaan dhageemu ortodoksii bira geessa waldaa. Inni Like dhugaa. hundi mudannoodha qaba beektaa daa'ima tokko jira. Bilaankeettii wayii hin jirtu laslaasaa wayiiti. Irriiba keessallee kaanaan yoo aartee boochallee bilaankeettii sana itti kennuu baannaan boocha sinnistu isa malees hin raftu isa malees bakka biraan. Hai, nama ibsiniinuu jira. Nama ibsiniinuu jira. Nama ibsiniinuu. Nyaachate akkaatti isa wantoota nyaachate. Nama ibsiniinuu jira gizyaa. Ajjab. Nama quba nyaatullee kun habiti bir. Habiti. Ati immoo waan sanirraa maal qabda kennaa? Kamirraa? Eh? Kamirraa? Amala keessan maal jala dho'ifatta? Ni raftamoo, buna dhuydamoo, chewing-gum gootamoo maal goota? Ani iskibirtoo harkaa qabaannaan akkana nyaadha caafishee. adda adda. Kana Itoophiyaan geessin asirratti nyaatee fixa. Ajaa'iba wallahi. Yaa habitii kiyya kun. Ajaa'iba. Dur gizee ijoollummaa gizee iskuulli jiruun jammare isaa. Nadhiisnee gamma. Ajaa'iba wallahi. Waaqayyo galatamu waan biraa kana hin qabu. Araada takka hin qabu. Dhugaatii Waraare. dhugu. Bishaan kiyyaatti garaa mura. Tasoo. Bareeda hanqisan. Maarree hanqasuma. Maastikuma jettu kanallee ani baay'ee isaa hin nyaadhu. Namni yoo nyaachaa tumu oolaa bara. Ogumsa marmaan kana na garagalchite baay'ee. Beelatti kaasti kana. Waan biraas kalifuun. Si oolu. Amma Dubartii marima. jarri jiranii ol baasaa kan ilaallamna. Kunoo jarri sumaami kan eenyu seete? Islaama seete? No kennaan macaafan beeku kennaan hin Yoo inni beekaa waan hin jiru malee inni barte akka abiyyiiti. Wangeela akka siyaasaa abiyyiiti si bulcha inni. inni goggooyduu matana maramaa ola. Han macaafarraa kan tummu moromaa ola. Amma dhaggeeffadhu wayin jaan akkanaan jiru dhaggeeffadha listen kenna akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee homtinu gara waaqaatti ol hin baane jedha miti namni biraa kan waaqatti ol ba'e hin jiru Bakka inni dhaqe san namni dhaqe hin jiru. Humna akkanaa beekni. Unumaanii siin jee. Kennaa macaafa wajjin sammuu nyaachuudha. Waan koomentarii ajaa'ibaati barinni bareeda iskoolaa. Iskoolaarii ajaa'ibaati. Bakka inni dhaqe yoo namni dhaqe hin jiru yoom jedhe macaafni gara waaqaatti ol hin baane malee. Akkasii maqaa seegaluu kan diippilee ati konteekst Ilaa akka Abdulhakim. mirga abbaa kan dhaqe hin jiru jedhiin. Ati amma ol baate meetira 5 itti dhiyaachuu hin dandeessu inni bira taa'uu danda'a. Wallahi rakkanni yaa rabbii kiyya. Waa'ee Abdii Raggaasaa maal qabdanii maal haala ustaad Ali. Dubbadhu. Yaa namoota bira jiran dawwallee gaafanne namoota bira jiran dawwalleetis gaafachaa turree quba qabaanne namoota Alex Taayyeetillee kunoo bilbilee. Alex Taayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ustaad Abuu Mu'aazitti laayivii irra jirra. Ayyee. Mee reefu gaa akka waliin jennetti dhaqeetiin hubadhanaan jettee egaa hubattee boodallee waan nu barreessite qabda. Mee nama hedduu si dhagaya nama 700 olii si dhagaya. Dole. Mee namni keenya konfiyuus ta'ee waan obboleessa keenya Abdii Raggaasaa ta'ee namoonni hedduu waan adda addaa barreessaa jiran agartee jirta. Mee gabaabsi obboleessa keenya maaltu mudate akka dheeyitee jaan agarteetti maaltu mudate maal ta'e mee nu adda baase. Buleessi keenya abdiin rabbi isaa fi'u. Injiriin dhagaa. Si dhagaya ustaad Abuu si dhagaya.
wanta gartee social media irratti haasawni tannaa so innis ni jirti. So miidhamu gariin kanuma zeetiidha. Ustaaf Faraanis nu himani. Kaan waan ni taateen irra geesse kaan achumaan dubbatan inshallah. Okay, Maal keessa jira qofa nuyi. Ayya akkuma assalamu alaikum jalqaba irratti dhigeessan akkam jirtanii dhimmichi dhimma amantiidhaan wal qabatu miti walumaa galatti. Faraanis akkasuma jedhe inshallah. Dhimmichi dhimma dhuunfaati manuma keessa bakka isa kaan immoo booda gaafa qulqullaa'u dubbannaa ammatti abdii miidhamee na yaalaa jira namoonni as jirtan gaafachuu dandeessu kaan immoo waan inni irra jirus iyyaafadhaa namoonni keenya immoo miira keessa galtanii gama amantiitii wantoota garaagaraa walitti darbachaa jirtan asumatti qabbaneessa nutis miira keessa galleerra baay'ee addisuudha kan nu dogoggorse poolisa isaati. Jalqaba kara sanaan deemneerra nuti ammatti qabbanaa'uu qabaa du'aayii godhaaf jechuudhumaaf. Okay, galatoom Alex yaayii. Galatooma. Akkasuma jedhe. Faraanis viidiyoo share godhanii share goonaa. Yaa waan akkasiisanii kun namni keenya hin jarjarina hanga adda baafannu. Waan qunnamuu hundaaf nuti ni jirra. Waan dhufu hundaaf jala buunee hordoofu jirra. Obboleessa keenya rakkoo feete keessatti namni takka karaa addaan dhahee nu hin qabnu anyways. Namoonni yaada adda komentii jalatti viidiyoo daleedanii waan hin taane jirtan please. Namoonni ustaadonni gurguddaan nu dura jira. Faraan dhufan. Viidiyoo yoo maxxansamee gaafa viidiyoo tokko dalaga jedhe achirra deemnee namuu share goona biizinaa. Ustaad Faraan salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagartu? Viidiyoo ma keessan eegaa jira. Viidiyoo maxxansitanii mi? Maxxanseen dhufe. Okay. Jalaa dhaqanii je. Bas. Dingata namoonni tokko dingata gaafachuu keessa gaafa bahanidhani waan hin taane akkanaa soonnee fi waan akkas fixanne san isin eeguu turre malee baanerra anu halkan za'a torba. Warrumtas jalan dhagaa jirani odoo odeeffannoo addaa qabaatan illee waan piraayiveetii namni dubbachuun barbaachisaa miti. Hammanuma waan amma Alex jedhee kana jechuun gahaadha. Waan kana achi ofiisaa barbaade gaafa ba'ee dubbate saraa dhageenya. Malee dubbatuun barbaachisu yookiin seerri yoo dubbate seeratu dubbata ka seerarraa dhageenya waan kana ala waan tokko kan dubbanne isin jechuun baada gamanumaan egaa lakkoofsa soomaatee of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Warra qorannoo godhu miti waan taate agarree du'aa godha seera biyya jira biyyaan baha jiru isaa tokko karaa ittiin waan jedhu godhata maatii qaba nuti gargaarsaa fi du'aa moo godhuuf akka obboleessa islaamaa fi sabaatti akkasii Faraan jala dhaqaatii viidiyoo uummata gartee hin burjaajone fincilaan oduu adda addaa nama fida. Waan kun beekamtuudha maaltu duba jira jechuun waan maal taateen kuni waan akkamii kan banziira jedhu jira kan eenyu jedhu jira nabira ijoollee kiristaana jira maal nabira jira kanaan godha kun waan jedhamu takka hin jirtu inshallah waan hawaasaan waliin buutu amantii walitti ni dhina hin qulqulleessin ammallee maaltu duba jira ifiifuu deemaa haatee maal fakkaateennan karaa kanarra deemaa jirti jedhanii obboleessa keenyaaf fayya qaba lubbuun jira maatii qaba gartee warri gartee qaamni waan kana hordofus ni jiranii karaa seeraatiinis dhagoof teessan isinuu. Yeroo miidiyaa feeteenu waan kun waan guddoo waan salphoo miti waan tiktok irratti haasa'anii miti waan seera mootummaadhaan biyyattiidhaatiin gamtaati inshallah Faraan jala seenaati yaani viidiyoo Faraan godhe jala seenaa biiznillah akkasi share godha hawaasaaf dhageessanii. Jazakumullahu khairan bakkuma jirtutti deebi'a bakka jirtan deebi'a alaa addi qoma dubbadhee sin raachu fadhara kun hin jiru habibi saasa of guddisaa ta'a. Sakka maatoo ta'a. Abshiru. Waanni sensitiiviidha beektanii waa'ee amantii kun waan qoosaadha miti. Namni inni kaan amma karaa ittiin morma wal qabu iyyuu barbaadaa jira namni isinii galee. Siyaasa karaa walitti buusu barbaadaa jira namni. Karaa ittiin uummanni wal fixu barbaadaa jira. Kana keessa namoota ofii fayyadamantu jiru. Girrigirri lalee baay'imachaa jedhan. Girrigirriin hattuudhaaf fayyada isinii galee. Lubbuun kan dabartu kan waa badu qabeenyi kan manca'u kan uummata nagaati. Akkuma addunyaa kana irratti lola garaagaraa ilaalaa lubbuun kan badaa jiru uummata nagaa malee warri dubbii walitti kaase wal dhahan jiru isinii galee. So ammas waa'een amantaa sensitiiviidha waan ta'eef innumti nama tokko kun tokko ajjeeseen du'aa siin jedha amantiidha kalaa isuma sabira jiru hudhee qabataa jechuudha waa tokko maleetti kun moo wallaalumsaadha maaliif nama balleesse waan godhamaa nama dubbii kana irratti hirmaatee waa godhan silaayyuu otoo kan danda'amu taateeti. Garuu waa'ee amantii faana waliin qabatu waan taateef waa'ee amantiidhaan wal qabsiistanii dingata namoonni mana madaamaa keessa dalagan ijoolleen bakka hojii jirtan warri biyya keessa jirtan waan hin taane akka hin raawwanne. Maaliif namni oduu hin taane fidee namatti hima
Saba sanaan moo maaltu ka'a? Kan fayyadamu warra biraati jechuudha. Amantiin asiitii wal fixaa jechuudha. Saniifuu kana durallee bakka wayii irratti dubbachuudhaan barbaadu. Balaa guddaa tokko biyya keessa kee jira. Balaa sana kan godhe uummata akkas akkasiiti jedhamaa ture. Garuu sirriitti gaafa qorannu nama keenya akka godhe bira geenye. Saniifuu of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Adraa keessan of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Maatii kiristaanaa qabna, ollaa kiristaanaa qabna, biyya kiristaanaa waliin jiraannu keessa jirra. Rabbiin akkuma nuun jedhe yoo masalaatina amantaa keessa hin hordofina yoo isin irratti lola baane malee jara wajjin nagaadhaan jiraadha nuun jedha waan taateef musliimoonni warra nagaa labsu yoo jarrillee abidda qabsiisuu barbaadane akkaataa itti gadi qabnee waan kana seera dhiyeessinu yaalla garuu wanti sun darbee amma namatti dhufnetti waan hin taane akka gootaniif akka dubbattanis barbaachisaadha miti walumaa galatti wanti kun immoo amantaadhaan waliin qabatu of eeggadha. Wanti gargaaruu dandeenyu warri qaamaan bira jiru warri wayiin gargaaruu barbaadan gargaarsa hedduu barbaachisaan warra biyya keessa jiru bilbilaati birriidhaan illee gargaara amma abdiin of hin beeku ayisii keessa jira kanaafu birriidhaan warra hin gargaara asirraa iyyuu qofa osoo hin taane dawwalaa namoota bira jiranitti gareen boordii garee shaadaan jira biyya keessa Abu Talahaan bilbila yookaan immoo islaam paas obboleessa keenya amma seenee innis bira jira qarshiidhaanis gargaara du'aa hin gargaara warri hin qabne waan kana achasumarraa iyyuun waan hin taane dubbachuu barbaachisaadha miti isiniin jechuudha barbaada jazaakumullahu khairan akkasi kana asumatti irraa gabaabbannee yoo dandeenye inshaallaati. Daawwat deemnaa. Gara daawwaa keenyatti soo deemnee barbaachisaadha. Namoota waliin haasan asumatti naasofne tuufaa ustaaza Bumaas. Akkasuma daawwaa soo godhuu jirru barnaamij jidduutti inni tokko nu jalaa bee malee daawwa kiristaana barbaada jechuun haasa'u turre kennaa nuun jira. Achi isa duraas nama wajji haasa'u turre daawwii tokko fa'a. Malee akkasii taatee waa hundaa inshaallah khayruma. Akkasii baga jiraattan hundi keessanuu gara Ramadaanaas geessanii. Kennaa gaafuma saniin si gaafadhee bara. Nama walchiisee bara achi na dhiise. Omtinuu gara waaqaatti ol hin baanee nuun jedha. So eenyuun gara gartee waaqaan namni lubbuudhaan osoo hin du'in ol beeyu ni jira. Maali dubbiin akkasii yesus akkas nuun jedha. Tiksi kana meeqa jette? Yohaannis 3:13. Mootota keessatti gartee eenyu wanni gara waaqaatti lubbuudhaan osoo jiru ol fudhatamee jedha. Okay, Yohaannis 3:13. Argee jira. Bakka tana naa jijjiira. Ma? Bakka tana naa jijjiira? Okay, koi kami si jijjiira sila. Okay, hin jijjiiraayyee. Erga gidduutti dubbattani ustaaza akeekkachiisa wayii dubbadhu laata? Dubbadhu. Nuti ijoolleen muslimaayyuu kan obsaa waan kana qorannee deemaa jirru ijoolleen kiristaanaa of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo godhaa gaariidhaa miti. Nuti warri muslimaa warri miira keessa jirru waan kana qabbaneessinee wanni deemu jira. Poostii baay'ee argee dhufe karaa feesbuukii. Yoo ta'es baga ta'ee. Bargixi yoo gootanis waan tokko adda baafattu. Waan tokkodha kan isin nu garsiistan. Inni tokkoffaa Maatewos Wangeelaa boqonnaa 10:34 irratti Yesuus Kiristoos biyya lafaatti kan hin dhufe seefii malee nagaa fidee dhufe isinitti hin fakkaatina. Kan inni jedhu sana mirkaneessitu tu goota jiraattani. Banagaraachin laa isinis gochuudhaaf duubatti hin jettan nuti dubbii godhame kanatu isin tun goone jechuu jirra malee sini dhaabbatu jirtu utuu argattan hin gootan jechuu miti hin gootu. Iddiluun alaa ganyaachuun gochuu hin dandeenye malee hin gootu sinis hin gootan isin jechaa hin jiru banagaraachin laa. Hin gootu tu argattaniiti. Otu argame baga sitti naqee baga akkas taatee baga gootu akka Yesuus akka Yesuus Kiristoos seefii fidee dhufe akka isin hojiirra oolchuu dandeessa barbaadan hin beekna garuu gochuu hin dandeenye aqmuun yellaachuma aqmii isaa soo qabaatan hin gootu sin. Sini galee utuu humni isaa isin eeyyameeti Itoophiyaa keessatti muslima jedhamu baastu ture sin. Ishee yoo dandeessan ajjeesuudha yoo dandeessan maal gochuudhaan dandeessu garuu hin dandeenye waan ta'eef amma wal kabajee jiraataara hunduu. Sini galee Islaamummaan nagaa barbaadaaf nagaadhaan jiraataa jira malee
Otoo akka keessanitti waan baay'ee irra deemna jechuudha. Saniifuu of qusadhaa, irraa of eeggadhaa, waan hin taane poostiin godhina, amantii keessan fiddanii gilxi nutti hin agarsiisina. Isinii galee? Gilxi nutti hin agarsiisina. Waan amantii keessan jedhu nutti hin himina. Isinii galee? Nama Yesuus Kiristoosiin hordofne yookiin waan kana jedhame kana kan hin jenne nagaayyuu hin gaafatinaa jedha macaafni. Akkasiin kana gochuu barbaaddan hin beekna garuu humna isaan qabdan malee gochuu hin dandeessani. Isinii galee? Gochuu hin dandeessaniifidha. Saniifuu amma gaafa gootanitti nutis obboleewwan keenya muslimaa akka jarri obsanii waa adda baafatanii akka jarri dubbatan nagaa akka lallabani kan wanda jennu. Amma gaafa darbee nutti dhufinitti, amma gaafa hojiirra oolchitanitti. Hamma sanatti garuu nutumaa tokko hin dubbannu akka obbolummaa biyya tokkotti, akka saba tokkotti garuu waan hin eegamne hin godhina. Waan eegamne poostii hin godhina. Namni badii namaatti gammadu seexaana hin jenneessan. Kan si jibbu jaalladhu diinota kee jaalladhu jedhan jenneessan Yesuus. Eessa keessan kan hunduma? Yeetaa darragaachuuti. Waan hojiidhaan hin goone kan isin cal jettanii achirratti barreessitanii deemtan. Otoo hagam tokko diina keessan ta'eyyuu diina keessan jaalladhaa jedha waan ta'eef sila Rabbi si araaramu si haa fayyisu jettanii sila gorsaan beekumsaan wangeela lallabuudhaan ture kan as deebistan. Yesuus fiqirna yuwaddaachwaal jettanii mandarra kan nu deemtan kijiba gootani. Jaalalaan malee kan jettan meerre. Meerre hojii keessa macaafa keessan hojiirran oolchitanii. Akkasi walumaa galatti inshaallahu ta'ala rabbiin waan khairii nu haa geessu biyya keenyaaf illee nagaa haa buusu of eeggannoo godhaa waan poostii gootan isiniin jechuu barbaada. Galatooma ustaaz itti ufaati inshaallah. Dubbachuu akkasiya gara biraatitti akkasi kunis is okay. Irraa dhorku agamasuma qabaa jirra kiristaanni nama miidhuu jennee yoo kana deeggaranii wanta jedhanis booda deemteetuma eenyu galtii adda baati kiristaana moo islaama galtii hin baati kiristaani jaalalaa kan kana raawwate islaama moo kiristaana moo waaqeffataa sadeen kana keessaa namumaa miti way bineensa akkas nama godha ilma namaarraa amantiin isaa kamii kan kana raawwate hin galtii jechuuf himaafu okay namni tokko godhus kiristaanaatu nama godhee hin jennu nama kiristaana tokko malee buusees okay ayyee mee kenna dubbiste yaa dubbisee jira okay akkas jedhee Yesuus akkas jedhe inni kun yeroo Yesuus Niqoodimoos wajjin waliin dubbii taasisanidha. Kan ammoo awutariitii yookaan immoo oriijinaal inni gaaraa gadi dhufee ol deebi'uusaa addummaa fi otoriitii isaa agarsiisa. Okay. Namni qaamni tokko ol hin baane jedhee moo qaamni ol ba'ee jira jedhe Yesuus? Ilaa wal qabatee deema dhageeffa. Gaaraa gad dhufee hanga dhufee ol deebi'ee namni tokko illee hin jiru. Gaara kami eessaa dhufe gaara jechuun waaqa biraa dhufee. Waaqa biraa dhufe hayyee. Okay waaqa biraa dhufe waaqa biratti ol ba'e moo ol hin baane? Bootuma isaatti deebi'a. Okay bootaa sanitti namni waaqatti ol ba'e hin jira jedhee moo hin jiru jedhe homti takkaa'u. Homtinu mannim anything akkasuma mee namoonni jiru konseptiin kitaabaati akka inni jedhu tasirraa waa'ee Museeti wal qabsiisee Niqoodimoos mee dubbisi waanuma fadhu namatti haa dubbatu fadhu eenyutti haa dubbatu Yesuus malee namni tokko gara waaqaatti ol hin fudhamne hin deemne jedheemi. Eeyyee irra deebi'ee dubbisa. Ilaa Niqoodimoositti dubbachaa jira. Niqoodimoos yeroo dubbatu fadhu Niqoodimoos fadhu barattootatti haa dubbatu. Fadhu gaafa du'ee kee fadhu osoo du'een ke'in Yesuus Kiristoos Yesuus maletti ana malee namni tokko gara waaqaatti ol hin fudhatamne jedheemi. Akka konseptii ati jettuuti kitaabni hin jedhu. Dubbise akkam jedha. Ajaa'iba afaan Oromootis dide. Niqoodimoos gaaffii gaafate. Ati barsiisa Israa'el kan taate kana hin beektu. Jedheen Yesuus Kiristoos deebisee Niqoodimoosiin. Dhuguman sitti himaa nuyi isa beeknu hin dubbanna. Isa argine dhugaa hin baana. Otuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqayyoon isinitti himee
ammoo attamitti amanture Amantur. Ayyee tole. ilma namaa isa waaqa irraa dhaggeeffadhu garaagarummaa isaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee Sana malee. yep homtunuu gara waaqatti oli hin baane Okay. Eenyu ilmi namaa kan waaqarraa dhufe san eenyu? Yesus Kristos. Ilmi namaa kan gara waaqaa ol ba'e san isa malee kan eenyu? Ilmi waaqaa kan gara waaqaa ol ba'e Yesuus maami? Isuma yaa. Yesuus malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedheemi Yesuus ana malee. Amma fakkeenyaaf Eliyaasii fi Henook hoo fudhatte isaan Kanaaf gara sanumaan si fidu deema. Yeah. Kanaafuu dubbiin Yesuus. bakka ati deemtuuf beekanillee. Okay. Waan jedhe Yesuus Yesuusii fi Enook faa eenyu qaamota warra gartee dubbatu kan achi keessatti Ibroota keessattis ni dubbata. Eliijaa faa Enook faa warri kun isa dura ol fudhatamu isa booda. Sana dura kana jechuun beelaan. Okay, hold on. Maaf Yesuus soba.